دكتور ناف ديبسي كنتاروتي جتشون مالي كأمس إسا مالي دوان إسا هو وفي جنونو أكمت برباتشسا جتي غافيني جتشودا كنتاروتين نمون نهدون بفدو برات جتشودا يرو كنتاروتي كومن أكوان أكبها ما قبني إمتو لغرين كان صدا تنجرو كانسريدان كوال برا قبدي لالني صدا هما كيسا كنغلاني جتشودا حتى باسني مچو صداتني اوفيت قامفتني اقفتني انسا موتي سات لمن جرو يچودا وان كان صداتني اكمل صداتني يچودا غارو وانت كون وان صداتو متي قلالي دا يچودا وان من كينيا تيني يالا مو دندنيو يو كان نچ چموتاي ديمني من يالا ديمني يالا رغچو دندنيو يچودا كنچاروتي مالي كنچاروتي يچون وجمولي ايغا ديفسان kan gara alaati jechuudha gara teessuma keenyaatti kan gadhaanu jechuudha kan dhukkubni inni dhiigni hititurraan dhiigni diriiruurraan kan kenchaarotiin dusaaxiluu danda'udha jechuudha tokkoffaarratti kenchaarotiin bifa lamaan laalama kenchaarotiin gosa lama jechuudha gosa lama jechuun kan kiyyaa kenchaarotii keessa kenchaarotii alaa jedhamee ilaalamaa jechuudha kanaaf wanti kun akkamitti nama saaxiluu danda'a furmaan noomaali dhibee kenchaarotii qabamuu keenya akkamiin beekna kan jedhu namoonni hedduun yeroo mana fincaanii seenan yeroo mana fincaanii bayaan takkiin fincaana no jechuudha fincaan isaanii isa mudduu takkiin ba'uu diduu jechuudha gara alaarraa fincaan guddaan jechuudha gadin ba'u akka xamichi gadin ba'u waggaa gadi ba'e immoo dhiiga makatee dhufaa dhiiga kan makatu takkiin waggaa geeffatte kaatu waraqaa garaagaraatiin waggaa qaama kee xaragattu dhiigni wayiidhaa yoo achirra jiraate dhibee kenchaarotiin qabamuu keetiin milikitaa jechuudha akkasuma yeroo fincaantu sana wanti eega xumurtee kaate wanti ta'e wayii kan gadi ba'u gara boodaati jechuudha wanti ta'e gadi ba'ee ka'ee kan ol deebi'uuf si rakkisu takkiin kan dafeetuma deebi'u yoo wanni kun yeroo hunda kan si rakkisu ta'e kan ol hin deebine ta'e akkasuma dhiiga kan makatu ta'e akkasuma fincaan kan kee booliin guddaan kan kee kun kan si dhukkubsu akka malee yoo ta'e kiniiniin jira kiniiniin kenname fincaan sun haala laafuutiin akka inni gara alaatti ba'u kan godhamu jira faarmaasii deemtee fudhattee isa fayyadamtee haala gaariin osoo si dhukkubsee akka gadi ba'u ni taasifamaa jechuudha haa ta'uutii wanti garaa keessa yeroo sanatti gadi ba'u ujummoo sana keessa yeroo hedduu kan sirratti argamu yoo ta'e deemtee opereeshinii taatee jechuudha gara fincaanii sanaan jechuudha haa ta'uutii opereeshiniin gara fincaanii san gara teessuma lafaa inni hammaata haa ta'uutii malee haaluma danda'ameen opereeshinii sana taatee dhibba sirraa cituu danda'a jechuudha lammaffaarratti yaaliin isaa lammataa yeroo fincaan fincoofnee kaanu wayin xaragachuu dhiisu takkiin wantoota lallaafaa qoo fayyadamu bishaaniin dhiqachuu fayyadamu wayin sirriitti xaragoo osoo hin taane bishaan ho'aadhaan dhiqachuu wantoota akkasii yoo goone kun mala kenchaarotii ittisuuti jechuudha kenchaarotiin namoota akkamii qabamuu danda'a kan jedhuuf namoota dhukkuba sukkaaraa qaban dhukkuba onnee kan qaban jechuudha dhiibbaa dhiigaa namoonni qaban dhukkuba kanaas saaxilamuu danda'u jechuudha akkasuma ulfaatina qaamaa garmalee akkasuma kanneen gara borcii guddatan jechuudha gara gadii kan guddatan dhukkuba kanaaf saaxilamoo ni ta'uu jechuudha takkii danda'u dhukkubni kun namoota umurii kamii hanga kamii qaba kan jedhu dhukkubni kun namoota umurii 45 gadiitiif hanga 40 hanga 65 gadii ni saaxilamuu jechuudha keessattuu kana waan ta'eef dawaan isaa yoo akkas gootan wantoota isin rakkisu miti wantoota dhukkuba hamaatti ilaaltanii xiinsammuu keessa irratti miidhaa geessuu hin qabdan